naante daanaayit jechuudha Sa'idoodhaa fi mana kireessitee mana kan ji'a 3 kaffaltee qulfii kennitee fi jennaan Sa'idoon harkatti dide kana bichaa miti mana farniicharii geessite farniicharii beektumti mana meeshaa mana keessaa jechuudha meeshaalee mana keessaa kan taa'umsa siree diriishinoo mana isaan akkasii jechuudha farniichar geessite maatii koo wajjin mari'adheen abbaa koo faana mari'adhee tananidha Sa'idoodhaaf kun ta'uu qaba manni kireeffamee meeshaan mana keessaa because Sumayyaan waan hundumaa gurgurtee deemteetti waan ta'eef yeroo dhuftullee kun itti ulfaataa laata kanaaf kana qopheessinee kaane Sumayyaa finnaa Sumayyaan kana yeroo laaltee hin dhufti jechuudhaan kana mari'ataniitu faazarii kiyya faana mari'adhe jettee isheen kana godhanii mana farniichariitii meeshaa hundumaa filanii ka'anii Sa'idoo dhumarratti haa fe'amu jedhanii jechuudha fe'amuudhaaf jedhameetu hodhu qulfii jetteeni meeshaan kunis immoo nagaa waaqayyo hunduma keessaniif baay'eetu nagaa sin gafadheera akkam jirtu nagaa keessanii bagee jiraatanii I love you I miss you hordoftoota kiyyu warra durii fayyoo jaalala ishin jechuun yuunikiidha sin addadha video kana garuu laayikii godhan laayikii na gochaan jirtu amma yamanii fidaara bardadhabbii baay'ee kun amma anamma reefin dhufa yamanii video jechuun akkam akka ulfaatu duraan beektumti kanaaf laayikiin ni barbaachisa egaa daanaayit yeroo darbee argitaniitu jechuudha firra Sumayyaa baabadhis firra Sumayyaa kan karaa maatii ishillee Gondaritti maatii Sumayyaallee gaafatamaa turanii daanaayit firra Sumayyaa faamilii Sumayyaati warri isaanii tokko achitti Gondaritti akka ta'e gada dhageessaniitu jechuudha waa isaa isiniin ibsu sababuma kanaan wal qabateetu Sa'idoodhaaf kun ta'uu qaba manni kireessinee fi amma hoteela ta'a waan ta'eef baasii baay'ee keessallee jira manni kireeffamee fi meeshaa mana keessaa guutamee fi Sumayyaa yoo isa argite illee hin mul'atte yookaas hin dhufti innillee keessa taa'ee haa eeguudhaan yaada kana fidan jechuudha egaa Sa'idoon maal jedhe seetanii dura salaamiin Sumayyaa jechuudha Sumayyaa of bira keessaniitu qopheessitanii kaataniitu kan kana godhaa jirtanii moo ganaa barbaaduufidha yoo Sumayyaa exactly hin fiddu ta'e hin beektu ta'e sinii dhufti ta'e sinitti mul'atte ijoollee koo naa fiddi hin dhufti yoo ta'e rakkoon qabu ani meeshaa baasii kana hundumaayyuu baasee manas kaffalee nan sirreessa an kanaa oliyyuu isheedhaaf nan godha konkolaataayyuu bitaan ture ani isheedhaan waan hundumaa nan guutaa garuu sinii mana fuutanii meeshaatti gashitanii kaatanii taa'ii eegii naan jettu yoo ta'e yoo dhufuu baattee hoyyuu an asis hin turu asin taa'anii ayyuunis na eegdii jedhe isheen sunis na eegdii ishee biras rakkoon akka uumamneedha ayyuu jechuudha anamma barbaaduu dhuman qaba kanaaf sin galatoomaa kana garuu ani hin godhu mana kiraayii kaffaltanis birrii isaan kaffalaa jedhe birrii kaameeraa irratti itti kennuuf kaameeraa irratti birrii gadi baase kan jedhanii manni shiggaan kireeffameera jennaa jechuudha daanaayitina Prosesii amma kana hundumaa maaliif deemtanii ana yoo manni kireeffame meeshaanis guutame Sumayyaan dhufuu yoo baatte an akkamiin ta'a kan biraan itti fuudhamoo asii hin taa'u ani isheen sunis na eegdee zalaaqii asii hin taa'u isaan akkamitas taa'e jedhu ishee kana irraanfatanii nagaadha nirraanfatanii ayyuu as teessa kan jedhan teessee eegda kan jedhan barbaacha dhaqee malee taa'uu hin naqneekko na kana akkas jedheeni jechuudha baay'ee tokko nama garramu kanaafu anamma gara adaniin deemaa jedheen amma sana'aa jiru ati durumayyuu Sumayyaa argeera ani akkanatti hin barbaadini jette akka waan argitutti na waamte gara sana'aatti kanaaf borganamaani gara adaniin deema adan deeme silayyuu isheen gara adan jirti waan ta'eef video way gadhiisuun shi hin oolu kaleessallee videos gadhiisaniiru salaam faana video gadhiisaniiru adan jirti isheen ammas tombeeki hoteela way logo safaana maqaa safaana do beekamaa way gadhiisuu danda'u akka kaleessaa iddoo sana dhaqee nin arganin barbaada ishuma barbaadu fan dhufe waan ta'eef hamman
adan ishuma barbaaduun qabaa jedhe jechuudha. Na daanaayiti hamma kana hundumaa goote dura ofiishii akka waan meeshaa bitattuutti ani mana bahuufidha misirroo mana baatudha meeshaa naafiliidhaan kan iddoo sana geessite iddoo farniicharii misirroodhaan mana bahuufin jedha heerumuufin jedha meeshaa naafilaa na sarpiraayizii gootamoo jaarsa kee meeshaa guuttee gaate sarpiraayizii gochuuf immoo maaliifidha jedha Sa'iidoon gaafataa ture. Qulfii yeroo itti kennitu fa'a indee abbaa manaa kee sarpiraayizii gochuuf meeshaa gashinee kaanee ija isaa hin agarsiisuuf immoo maali qulfiin jedha ture. Isheen garuu siifidha jettee is babba yaalii jechuudha. Yaalii irratti godhaa yeroo Sumayyaan kana laaltee yoo dhuftee ijoollee fiddee yoo dhuftee yaalii jechuudha waan isaan godhanii kanallee sirreessinee ishee eegnaa. Naafiin akkoo ishiin jedhu ishii baala mana irra taa'aa jira mataan isaas hin argamamne ishiin jedhu baadheeyyuu jechuudha. Olii galfaa banna baadhu deemee baadheeyyuu hin taa'in naan jedha. Innaa kanatti Sa'iidoon misirroo kan biraa fuudhuuf yaalii godhan ta'een beeku ani yoo isheen dhufuu baatte manichatti durba kan biraatti fuusisuuf ta'ee maaliif akka isaan kana proogiraamii ajandaa kana fidan hin beeku. Daanaayit baay'ee aartee faazariin kiyyayyuu hin aaraa jetteetti. Faazariin kiyya sin aaranna faazarii kee dhiifama nan gaafadha. Kaameeraa irrattis dhiifama naaf haa godhan garuu kun waan ta'uu hin dandeenyedha waan hin taanedha. Yoo isheen dhuftee isheen kan argamtu ijoollee faana taanaan kanaan oliyyuu nan godhaa. Kennaa keessanis gotanis tuffachuutu hin taane kanaa oliyyuu nan baasaanii sirreessuudhaaf waa'ee maallaqni rakkoo hin qabu. Garuu Sumayyaan baay'ee garaa jabaatteetti waan isheen dubbatturra waan isheen jetturra kaleessa viidiyoo ishii ilaalee ramti viidiyoon ishii kaleessa baay'ee sirreessidha baay'ee jabaataadha waan isheen dubbatte Sa'iidis isa ilaaleera jechuudha. Kanaaf barbaachisu jedhee harkatti didee deeme qulfis itti deebisee meeshaa ilaalames dideetu deemee isiniin jedha. Yaaliin isaaniillee bareedaadha gaariidha. Kanatti waan tokko isa gargaaruun akka isaan walitti dhufaniif haala mijeessuun akka isheen dhuftuuf haala mijeessuun illee bareedaadha. Garuu maal godhare ani hin beeku. Na piroosesii amma kanaa deemanii turanii dura maana ittiin himneedha. Amma kana dadhabuurraa dhufne meeshaa laallee filuurraa duruma isaa maana itti hin himne. Naani Sumayyaa ilaaleera sirriitti yaada ishii. Bakka yoo arge akkanumatti arge keen haala hundumaa mijeessaa yoo dhabe immoo bakka hin dhufachuudha gara Itoophiyaa. Umarratti amma ijibbaata barbaada. Silas adaniin silas asama maani Yamaniin jiramti silas Yamaniin jira waan ta'eef ishuma barbaacha dhaqe waan ta'eef amma ishee barbaacha beetti barbaade isa booda bakka isheen kunis na eegdi jedheera. Ayyuunis na eegdi jedheera waan ta'eef hin dhufa. Garuu kana fakkaataa siniin jedhaga Miss Daanaayit YouTube irratti kan gadhiifame har'a akkas fakkaata.